kabajamtoota YouTube channel kooti akkam jirtu. Annagaa kooti galata waaqayyo haa ta'u. Maarree har'a video biraatiin deebi'ee dhufee jira. Walmaatinaaf hin taane nooraa walmaatina taa turtan immoo guddaa galatoomaa isiniin jedha. Maarree har'a kanan hojjedhu foon hindaaqqoo fi dinnichaa jechuudha. Afaan isaaniitiin afaan arabiffaatiin jedhama jechuudha foonichi hindaaqqooti. Innaa duraan dursee kanan hojjedhu foon hindaaqqootii fi dinicha hojjechuun dura foon hindaaqqoo qulqulleessuu na barbaachisaa sirriitti jechuudha. Bakteeriyaa hedduu waan of keessaa qabuu fi foon hindaaqqichaa qulqulleessatanan jira. Loomii ashaaboo itti godhee sana sirriitti asha'ee miicaa jira jechuudha. Innaa bakteeriyaa hedduu waan of keessaa qabu sirriitti sa'aatii dheeraa ashaanee miicuu qabna qulqullaa'uu qaba. Kanan isa dhiigni keessattis waan akka dhiigaa yookiin waan akka diimaa wayii keessa ni jira jechuudha. Dhiiga sanis sirriitti akka keessaa ba'uuf addaatee qulqullaa'uu qaba jechuudha. Loomiin faayidaa guddaa qaba sirriitti kan qulqulleessu sirriitti foon hindaaqqoo hin qulqulleessaa. Quba keenya keessallee qoshaashaa jirullee nuuf qulqulleessa karaa biraatiin isiniin jedha. Maarree foonicha hindaaqqoo qulqulleessee xumuruutan jira jechuudha. Like, share, comment gochuun na jajjabeessu hin irraanfatinaa. Viidiyoo kiyya hanga dhumaatti obsaan na caqasaa isiniin jedha. Foonicha hindaaqqoo qulqulleessitii fixee jira kunoo bifa kana fakkaatuun jechuudha. Amma kanan foonicha hindaaqqoo kana erga qulqulleessee fixeen booda baradistii kiyya ibiddarra godhadhe erga bishaan na dafeen booda nan affeelaa jechuudha. Foonicha hindaaqqoo kophaatti affeelaa. Foonicha hindaaqqoo kophaatti kanan affeeluuf dinnichillee kophaatti kanan xabbasu jechuudha. Isa kana hojjechuudhaaf kan na barbaachisu isa shunkurtii mataa tokko muradhee foon hindaaqqootis qopheeffadhee shunkurtii adii qopheessee jira. Loomii xixxaan godha umarratti loomii wajjiniin kan hojjetamu jechuudha. Inni kun immoo dinicha haala kana fakkaatuun geengoo isaa tana muree amma kan hojjedhu dinichas kophaattan xabbasaa foon hindaaqqoo mooyyuu nan affeelaa jechuudha. Shunkurtiis umarratti kanan itti godhu loomii umarratti kanan itti godhu garuu shunkurtii mure kana foon wajjiniin kanan godhu amma bishaanichi kiyana jira foonicha hindaaqqoo affeelatanan jira jechuudha. Foon hindaaqqoo kophaatti kanan affeelu jechuudha. Foonicha hindaaqqoo keessatti viidiyoo darbe irrattis dubba'ee tanan tureyyuu foonicha hindaaqqoo keessa kanan godhu quruffudii baala quruffudii shunkurtii maaliif shittaa yookiin urgaa baay'ee bareedaa waan nuu kennuuf kanaafan itti dabaladha. Inni kun foonuma wajjiniin daffaa garuu umarratti shunkurtiin keessaa gatamaa qimameen kunis keessaa gatamaa kan na barbaachisu foon affeelamaa qofaa jechuudha. Bifa kanaan na daffaa jira jechuudha. Erga bilchaateen boodaan foonicha hindaaqqoo qofaa kanan kophaatti asitti dinicha xabbasaa tanan jira. Bifa magaala ta'een kanan xabbasu faragitti xabbasu osoo hin taane bifa magaala xiqqoo bilchaachuudhaaf innaa jedhe sanaan keessaa baasaa jechuudha. Roozillee cinaatti hojjechaa tanan jira. Haala kanaan na daffaa jira foonichi hindaaqqooti. Dinichi kiyyas asitti na xabbafamaa jira. Hunda isaatu wal faana akkan dafee fixuufan hojjechaa jira. Dinichi bifa kanaan bifa kana fakkaatuun faragitti bilcheessuu yookiin xabbasu osoo hin taane
Hojjaa duraan dursee zayitiin erga naawwiteen booda shariyyeen itti godha. Shariyyeen bifa magaalaan erga bilchaateen booda kanan itti godhu roozii fi quruffudii umarratti ittaan godha jechuudha. Inni kun afaan arabiffaatiin shariyyee jedhameeti kan waamamu jechuudha. Bifa magaala inni ta'esaan roozii itti godha jechuudha. Hunda isaatu wal faana kanan jammare nyaata har'aa bakka sadiitti jechuudha. Dinicha xibsii roozii roozii kan itti godhu jechuudha. Inni shariyyeen kun bifa magaala innaa ta'een itti godha jechuudha roozicha. Maarree like share comment gochuun jajjabeessuun irraanfatina. Bifa magaala ta'ee jira amma kan itti godhu rooziidha jechuudha. Roozii na hojjannu bishaan cinaa to'ifannee bishaan qorraa itti naquu osoo hin taane bishaan ho'aatti fayyadamuu qabna. Maaliif bishaan qorraa yoo itti fayyadamne rooziin keenya mi'aawu. Bishaan jajjaa bishaan ho'aa yeroo roozii kamiyyuu haa ta'u nyaata kamiyyuu haa ta'u innaa jalqabnu bishaan cinaa to'ifachuu nu barbaachisa. Bishaan ho'aan baay'ee barbaachisaadha. Bifa kanaan naadaffaa jira jechuudha. Quruffudiin itti godha. Maaliif foolii mi'aawaa yookiin xaamii mi'aawaa waan nuuf kennuuf quruffudiin baay'ee barbaachisaadha. Inni bilchaate garuu quruffudiin keessaa gatama kan nyaatamu rooziidha. Ashaboos itti godhee fixee jira. Rooziin kana qofa haala salphaadhaan kan hojjetamu jechuudha. Erga inni bilchaateen booda nyaachuu qofaa jechuudha roozichi. Roozichi hojjetameetii xumuramee jira. Amma foonicha kiyyaas hojjadhee affeeleetii xumuree jira. Bifa kana fakkaatuun dinichallee hojjadheetii xumuree jira jechuudha. Dinichallee xumuree jira jechuudha. Amma shunkurtii adiilee qopheeffadhee jira. Loomiis qopheeffadhe. Qimamoota sababaaraatii qimamii gurraachaa fi qimamii adiidha kanan itti godhu jechuudha. Amma isa kana keessaa tartiibaniini kanan keessaa godhu jechuudha. Duraan dursee kanan itti godhu Dinicha tartiibaniin itti godhuun qaba. Dinicha bifa kanaan tartiibaniin itti godheetii xumuree jira. Isa kanarraan kan godhamu foon hindaaqqoo yookiin jeejiisa jennu sanii jeejichaas itti godheetii xumuree jira. Kanaan itti godhamu qimamii fi shunkurtii adii itti daddabaluu qofa. Like share comment gochuun na jajjabeessuu hin irraanfatinaadha. Qimamii gurraachaa qimamii adii hunda isaatu itti godheetii xumuree jira. Amma shunkurtii adii loomii qofa kan hafe loomii shunkurtii adiidha inni kun. Ittaasee umarratti loomii kanan itti godhu. Ittaasee ashaboo itti baay'isuu yookiin xiqqeessuu osoo hin taane itti godhee ammas bilchaatee yookiin wal nyaatee hin xumuramne gaazii keessaa kanan godhu jechuudha. Isa kana sanettaa yookiin itti shafanee akka inni dafee naaf bilchaatuuf yookiin haraaran isa keessaa bishaanichi isa keessa jiru akka dafeen wal nyaatee naaf bilchaatuuf shafanee gaazii keessaa daqiiqaa 30 yookiin sa'aatii gimaashaaf nan godha. Isaan booda nyaatichi hojjetameetii xumuramee jechuudha. Amma kanan godhu gaazii keessaa jechuudha. Like share comment gochuun na jajjabeessuu hin irraanfatinaadha. Daqiiqaa 30 yookiin sa'aatii gimaashaan booda nan keessaa fuudha jechuudha. Nyaanni kiyya kanarraa jalqabaa qabee hanga xumuraa kanan hojjadhe kana fakkaata. Haala salphaadhaan Itoophiyaattis fayyadamuu dandeenya. Asittis rooziin kiyya na hojjetameetii na xumuramee jira jechuudha. Kan na hafe amma foon yookiin gaazii keessa kanan godhe hojjetamee xumuramuu qofa kan na hafe jechuudha. Na jajjabeessuu hin irraanfatinaadha. Like share gochuun hin irraanfatinaadha. Kinoo bifa kana fakkaatuun hojjadheetii xumuramee jira jechuudha. Bifa kana fakkaatuun foon hindaaqqoo fi dinichaa jechuudha. Asittis roozii kiyya hojjadheetii xumuree tana. Bifa fakkaatuun hojjadheetii xumuree jira. Maqaan isaa afaan arabiffaatiin Hamud
yookiin jijii loomii fi dinnicha wajjin jedhamee waamamu. Like, share, comment gochuun hin irraanfatinaa. Hojjetamee xumuramee jira. Beeksisa hojjedhee xumuramee jira. Viidiyoon ani har'a hojjedhe kana fakkaata. Like, share, comment gochuun jajjabeessuu hin irraanfatinaa. Guyyaa biraa viidiyoo biraatiin argan deebi'ee dhufutti nagaan naa turaadhaan isiniin jedha. Bye bye.